Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan Keelloo Miidiyaadha. Nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu jechaa oduu irraan isinitti hima. Godina Jimmaa aanaa Cooraa Botor magaalaa Baggeetti balaan abiddaa kuusaa boba'aa mudate. Balaan abiddaa godina Jimmaa aanaa Cooraa Botor magaalaa Baggeetti mudachuun miidhaa geessisuu isaa waajjirri kominikeeshinii aanichaa beeksisee jira. Kominikeeshiniin aanaa Cooraa Botor fuula miidiyaa hawaasaa isaan akka ibsetti balichi dirmannaa hawaasaan to'atamuu danda'u isaa eereera. Balaan abiddaa kun mana beenzilaa naannoo buufata konkolaataa cinaatti kan mudate yommuu ta'u, ka'umsi balichaas rakkoo elektirikii irraa ka'e ta'uu baramee jira. Balaa abiddaa kanaanis miidhaan qaamaa salphaan namoota lamarra kan qaqqabe yommuu ta'u, qabeenya hedduun barbadaa'eera jedhame. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa akka gabaasanitti balaan abiddaa kanaan manni gurgurtaa boba'aa obbo Ahimad Guddataa gubateera. Balaan abiddaa Oromiyaa keessatti darbee kan dhaga'amu yoo ta'u, balaan akkanaa waqtii bonaa waan heddummaatuuf hawaasni eeggannoo taasisuu akka qabu dhaamamee jira. Odeeffannoo keenya itti aanuun Wallagga Lixaatti waraanni mootummaa deeggartoota wabooti jechuun dargaggoota 3 ajjeesuu himame. Siyaasa Oromiyaa keessaa kan furmaanni isaa lafarra harkifate keessatti dargaggoonni meeshaa maleeyyiin aarsaa lubbuu kaffaluun itti fufeera. Waraana Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruun akkuma dhaabbileen mirga namoomaa sarban mirga lammiilee jiraachuu eeran guyyaarraa gara guyyaatti namooti nagaan ajjeefamuun daangaa dhabeera. Akka kanaan godina Wallagga Lixaa aanaa Yuubdoo Ciisaa Borrii keessatti loltoonni mootummaa maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun dargaggoota 3 ajjeesuun baramee jira. Ajjeechaan kun Sadaasa 26 bara 2024 kan raawwate yommuu ta'u, dargaggoonni ajjeefaman kanneen meeshaa maleeyyii irraa ta'uu barame. Dargaggoonni ajjeefaman kunneenis maqaan isaanii dargaggoo Eliyaas Darajjee Qixxeessaa, Daani'el Baacaa Dirribaa fi Daani'el Nagaasaa kan jedhaman ta'uu maddi oduu Keelloo Miidiyaaf himeera. Naannichatti namooti nagaan ajjeefamuun haaraa kan hin taane waggoottan 6 lubbuun miliyoonotaan lakkaa'amu karaa waraanaa darbuu akka hin oolle tilmaamama. Odeessa keenya itti aanuun haasaan pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Naqamteetti taasisaniif ABO WBO'n deebii kenne. Tibbana hundeeffama paartii isaanii waggaa 5ffaa magaalaa Naqamteetti kabajame irratti dubbii pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaaf deebii kan kenne ABO WBO'n waraanni bilisummaa Oromoo caasaa mootummaa sadarkaa gandaa fi aanaa diiguun bulchiinsa isaa laaffisee jiraachuu obbo Shimallis ragaa ba'aniiru jechuun ibsa baaseen hubachiise. Jaarmiyaan ABO WBO kun ibsa isaa kanaan haasaan pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa taasisan ibsa ifa hin taane kan wal faallessuu fi dubbii duwwaan guutamedha jedheera. Ibsa kaleessa barreeffamaan laateen ABO WBO'n ibsa isaa kanaan mootummaaf nagaa jechuun mirga uummanni mormuuf qabu irraa mulquun mootummaaf eegumsa taasisuu qofa jechuudha jedhe. Obbo Shimallis haasaa isaanii tibbanaatiin WBO'n humnoota finxaaleeyyii hin tuqu, akka nuti hin ittifne immoo kan nu danqees WBO'dha jechuun dubbatan. Uummata Oromoo irraa faannoo akka hin ittisne WBO'n danqaa akka itti ta'e dubbataniiru. Salphinni hanganaa hin jedhamne isaaniif uummata isaanii irratti akka raawwatamu kataayise sababaan waraana bilisummaa Oromoo akka ta'etti dubbiin obbo Shimallis irraa kenname dhaga'ameera. Akka pirezidaantichi kanaan dura jechaa turanittis WBO'n meeshaa uummata irraa yoo hiiku faannoon ammoo duubaan dhufee haleela. Waraanni mootummaa yoo faannoo loluuf socho'u ammoo WBO'n akka haleelutti ibsanii pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis dubbiin siyaasaa jallataa of keessaa qabu kun pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaan irra deddeebiin dubbatamu namoota siyaasaa hedduu dallansiiseera. Mootummaan ga'een isaa olaanaan nageenya uummataa eegsisuudha. Yoo san dadhabee aangoo isaa lafa kaa'uu qaba ka jedhan hedduudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa humnoota kana lachuu jechuun waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota finxaaleeyyii faannoo uummata keenya irraa ni buqqisna jechuun aarsaa barbaachisu kaffaluun buqqisuutti jirra jechuun dubbiin pirezidaantichi Naqamteetti taasisedha. Sochii mootummaa danquun caasaan mootummaa akka hin barbaadetti akka hin sochooneef WBO'n madaa mogolee itti ta'u waraanni bilisummaa Oromoo caasaa mootummaa laaffisuu obbo Shimallis Abdiisaa Naqamteetti dubbataniiru. Akkasuma pirezidaantichi haasaa isaaniin humnoota finxaaleeyyii alaa fi keessaa kana lachanuu humnoonni nageenyaa mootummaa buqqisuuf aarsaa kumaaf kitilaan kaffalaa jiraachuu ibsuun ammas aarsaa caalu kaffaluun daangaa naannoo keenyaa ni mirkaneessina jechuun dubbatanii. ABO WBO'n immoo haasaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis tibbana taasisan kana hordofuun ibsa baaseen waamichi nagaa kun humna isaanii kan hin gurmoofne waliin injifannoo waraanaa argachuu dadhabuu isaaniif akka fuula biraatti fayyadamuudha jedhe. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo caasaa mootummaa sadarkaa gandaa fi aanaa diiguun bulchiinsa isaa laaffisee jiraachuu obbo Shimallis Abdiisaa ragaa ba'aniiru jedha. Ibsi ABO WBO irraa kenname dhimma marii nagaa ilaalchisuun marii nagaa Taanzaaniyaatti taasifamee tureef loojistikii ofiin haala mijeessuu mootummaan kan ibse himata sobaa fi dhimmoota salphaa ta'an irratti illee himannaa bu'uura hin qabne irratti bobba'ee jedhe. Jiilli ABO WBO marii nagaaf gara Taanzaaniyaa akka imalu mootummaan maallaqaan haala mijeessee ture ka jedhame kun soba akka ta'ee fi haalonni hundi guutummaa guutuutti michoota idil addunyaatiin mijaa'u ABO WBO'n ibsa isaa kana keessatti eereera. Humnoota finxaaleeyyii faannoo Amaaraa daangaa Oromiyaa cabsanii seenan
waboon ittisu kan mootummaati jedhe nageenya Oromiyaa tiksuuf waboon akka dirqama qabutti ibsa jechee jira. Odeessa keenyatti aanuun qarshii miliyoona 100 arjoomuun kan faannoo Oromiyaatti bobbaas mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu himame. Sochii faannoo Oromiyaa keessatti babal'isuu keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa maallaqa miliyoona 100 ramaduu isaa namoonni siyaasaa yaadachiisaniiru. Fuula miidiyaa hawaasaa gubbaan dhimmoota Oromoof Oromiyaa ilaallatan xiinxala barbaachisaa katabuun kan beekamu Walaabuu Jiloo faannoon mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deeggarsa maallaqaa hedduu argatee Oromiyaatti akka bobbaafame ragaa waliin katabe. Waggaa 2 dura pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis maallaqa miliyoona 100 ramadee faannoo Oromiyaatti affeeruu isaa Walaabuu Jiloo fuula feesbuuka isaa gubbaan ragaa waliin kaa'eera. Walaabuun akka katabeetti Guraandhala 10 bara 2022 pirezidaantiin Shimallis Baahirdaar deemuun faannoon Tigraay waraanaa ture lolli Tigraay waan xumurameef Oromiyaa seenee shanii akka waraanu pirezidaantii naannichaa obbo Yiliqaal Kaffaalaa waliin waliigaltee hidhatanii jedhe. Itti fufees gaafa waliigaltee san baajeta bobbii faannoof ta'us miliyoona 100 kennanii ibsa waloo baasanii galanii jedheera. Ergasii faannoon kallattii amaarrii Oromiyaa daangessu hundaan yakkoota suukanneessaa raawwachaa jira jechuun maxxansa OBN bara san katabe iskiriinshuut gochuun hawaasaaf qoodeera. Ajajni kun hundee isaa eessaa akka jedhuuf Walaabuu Jiloo akka barreessetti obbo Shimallis ajajaa biyyiin akka kana raawwatan shakkiin hin jiru jedhee jira. Faannoon bulchiinsa PP ammaa ta'us Walaabuu Jiloo eereera. Gochaan hidhataa naannoo biraa naannoo kaanitti affeeruu seeraa feera biyyattiin faallaa ta'uu kan ibse Walaabuu Jiloo heera irra tarkaanfatee mirga ofiin of bulchuu uummata Oromoo cabsee hidhataa naannoo Amaaraa Oromiyaatti kan affeere mootummaadhaa jedhee jira. Itti fufees loltoonni faannoo Oromiyaatti gaafa affeeraman irraa qabee bakkeewwan isaan miidhaa jabaa itti geessan eereera. Walaabuu Jiloo barreeffama isaan guyyaa isaan faannoo yookaan hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraa Oromiyaatti affeeran irraa jalqabee kan goolamni guddaan galmaa'e Wallaggatti, Daannootti, Karrayyuutti, Salaaleetti affeerraan kun taasifamuun dura humni faannoo jedhamu daangaa Oromiyaa keessatti qawwee tokko nu kaasnee jedheera. Yoo jiraate ragaa fidaa kun ragaa seenaati jechuun katabee jira. Akkasuma haasaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan Naqamteetti taasisaniif deebii kalaate namni siyaasaa Jawaar Mohaammed kursii tumaa dhaadachuun daranuu gaaga'ama ammeessa malee bu'aa biraa hin argamsiisuu jedheera. Itti dabaluunis Jawaar Mohaammed haasaa pirezidaantiin Shimallis taasise yoo dhaggeeffadhu dhaadannoo abbaa Isaayyee likkii isin galchina jedhe sana na yaadachiise aangoon quufa fiddii quufni of tuulummaa geessitii of tuulummaan ammoo kufaatii saffisiifti jedhee jira. Walumaa galatti dubbiin obbo Shimallis Abdiisaa irraa tibbana dhaga'ame biyyattii keessatti jeeqama haaraa dabaluu dinagdee biyyattii daranuu waraanaan kuffisuu kan itti fufsiisuun ala furmaata waaraaf kan bu'aa hin buufne ta'uu kallattii adda addaan ibsamaa jira. Oduu keenya dhumaatiin naannoo Oromiyaatti namoonni miliyoona 39 ol dhibee busaaf saaxilamoo ta'uu ibsame. Weerara dhibee busaa naannoo Oromiyaatti dabalatee kutaalee biyyattii hedduu keessatti tamsa'aa jiru ittisuuf qaamni hunduu akka tumsuuf biiroon fayyaa Oromiyaa waamicha dhiyeesseera. Hooggantuun biiroo fayyaa Oromiyaa Piroofeesar Natsaannat Warquu ibsa miidiyaaleef kennaniin tatamsa'inni dhibichaa godinaalee Oromiyaa 18 fi magaalota 10 keessatti hawaasarraan miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuu himan. Naannichatti hawaasni miliyoona 39.5 dhibichaaf saaxilamoo ta'uu eeruun ittisa dhibichaa irratti qaamni hunduu akka tumsu waamicha dhiyeessaniiru. Piroofeesar Natsaannat ibsa isaaniin weerarri dhibee busaa rakkoo fayyaa qofa osoo hin taane gufuu misoomaa ta'aa dhufuu ibsuun kanaaf dhibee kana to'achuuf biirichi ciminaan hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Dhiyeessiin qorichaa fi meeshaaleen barbaachisoon uummataaf raabsamaa jiraatus gahaa waan hin taaneef caalmaatti dhibicha to'achuuf biirichi qaamolee garaa garaa waliin qindoomina hojjechuun tarkaanfilee adda addaa fudhachaa jiraachuu Piroofeesar Natsaannat dubbatanii jiru. Biirichi hojii to'annoo cimsuudhaan saaphana siree miliyoona 8 ol raabsuu fi namoota miliyoona 2.5 yaaluu himan. Biifaan keemikaalaa manneen abbaa warraa 500,000 olitti raawwatamus dubbatanii jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon irraaf qabanne kana fakkaataa akka guyyaa boriin haga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.